Warqii biyya warqii biyya warqii. Ah, ah, warqii warqii biyya. مشكلة. Maal taatetta? Maal taatetta siifan? Sheer godhaam. Amma oseenaan sheer godhuu malee jechuudha. Feesbuuka kee irratti yoo sheer gochuun si dabbare miseenjara kanaan sheer godhaa miseenjaraan mana madaamii kana keessatti baballeessa laal. Yeroo namni addunyaa balleessi siin jedhe ati addunyaa balleessi laal. Si galee dhimma firdiiti. Dhimma nafsee namaati. Amma hedduun keessan asirraa qoosuu malee taphachuu malee kolfuu malee nama abaaruu malee nama arrabsuu malee rakkoo jiru hin beeytan. Koppima godhee bas homa namni poosti godhu screenshot godhee oofuu malee ilmaan feesbuukii kun rakkoo jiru hin agarre jechuudha ammas. Mee amma dafaati sheer godhaati mana madaamii kana keessa miseenjaraan guruppii irratti bakka jirtan hunda isaatu rakkoo kun hundi maaltu kana hundaan nu ga'e amma hoo eessa jirra? Intalti hoo maal taate amma jechuun akka kaleetti argumatti jira. Namni hedduun isin boochisuu malee, kun isin arrabsuu malee, kun isin abaaruu malee, kun dubartii walitti qabeetiin arrabsuu malee. Wanti ta'e waan akkanaati. Rakkoon akkanaatti uumame. Shamarran biraa waggaa 100 turallee, waggaa 75 durallee, bara nun uumamin illee, bara isinin uumamin illee isinuma himamaa ture barnoota isin haa ta'u jedhee namni yaada bareedaa isinii qoodan jiru. Kun dhufee isin arrabsu, kun ammootu kolfu, kun ammoo wal abaaru. Akkanaa miti jechuudha dubbiin amma an yaada babbareedaa isinii kennaa beetan yaada maddisiisa jechuudha yaada haaraa. Amma viidiyoo kana hundi keessanuu jechuudha. Keessattuu ijoolleen shamaraa warri shamara taate warri gattaa'ee fincaa'u. Shamara wanti jedhamu hundisaa amma zabana kana durbaa dubartii jechuun hin dandeenyu. Wanti gattaa'ee fincaa'u jechuun ni dandeenya malee jaartiin guddoon waggaa 40 kunoo haffaltii hiikattee yoo akkanatti saroo baddu. Kun amma adda baasuu namaaf hin galu waan taateef shamara dubartii maalii jennee adda baasuu hin dandeenyu waan taateef wanti gattaa'ee fincaa'u hundi keessan isinillee hin arrabsus, isinis hin abaaru, isinillee hin diqqeessu. Amma furmaata isinii himachuudha akka obboleessa keessaniititti. Furmaata waan kana akka isin balaa kana uf saaxiluu hin dandeenye. Amma booda wanti taree jira. Intala amma Allaan diin itti taree kana yoo achiin kuttillee Rabbi irraa mataa godhu waan biraa gochuuf hin dandeenyu. Amma Rabbi nafsee nama hedduu oolchuuf waan akkanaa kana uumeeyyu. Nafsee nama hedduu oolchuudhaaf amma kanarraa timirtii fudhatee ka irraa dhaabbatus argamuu danda'a. Ka akkanumatti itti fufee nafseen namaa galaafatamu adadaan galaafatamus argamuu danda'a. Kan amma nafsee nama hedduu baraaruuf dhufe jechuudha. Siif barnoota ta'a warri bakka kanaan waliin ga'iniif. Sini galee amma hintala Rabbi yoo achiin kakuttullee taate rahmataa godhuuf waan biraa gochuuf hin dandeenyu kaanu qubni abbaan uf kaa'een ajaa'atti Oromoo yoo makmaaktu qubni abbaan uf kaa'een ajaa'atti yoo achiin illee kutte waan goonuuf hin qabnu waan taateef Rabbi haa araaramu jennaan. Amma an yaa shamarran kenna namni ammaan tana liivii kana keessa jirtullee ka ganaa viidiyoo kana dhageettullee viidiyoo kana bakka kana qofa irraa muraatii peejii qabdan irratti gannaa dhiisa. Yaa shamarran kenna please wallahi booyee isinitti himina. Ara bannaa taachuu mee uf baraa bannaa taachuu uf baraa.
isin warqiidhaa bar uf baraa bannaa taachuu mee yeroo tokko tokko nutti uf qaalessaa beekamaan jechuudha. Wanti amma ati akkanatti jibbiteetiin wanta akkasii fakkaachuu diddee qaama keetuu si fakkaachuu diddee akkanatti dabbaa liitira 5 itti dhiibdu kun ni maalee jaannataa keessaa jedhan kan addunyaa kana gubbaa jiru waan amma ati kabajaa isii irraa wallaaltee maalummaa isii irraa wallaaltee yaaki yoo baachuu dadhabde yoo deemuuni si jibbisiise maasii gabbaaftee baangaalii yoo kenniteef santu irra wayyaadha wallaahi lazim hinduu tokko amma ati bar ati du'a seenaa hin qabne du'a kabajaa hin qabne du'a maqaas hin qabneef ajjeesaa jirta ufumaa keeti ati ni'maa hagana guddatu kana baatte kanamni isiif jecha wal ajjeesu kanamni isiif jecha wareegamu ka gabbara isii bituuf jecha dalagachuu biyyaa baye meeqatamtu jira yaa jama'a waan qaalii kana ati yoo ni'maa isii irraa wallaalte leesh itti taphatta bannaataachu nama meeqatu akka gaafa dhalatee umrii ifaa waggaa 30tti ka takkaa hin argintu jira waan kana akkanumatti hima dhagaye meeqatamtu baadiyaa kana keessatti waggaa 3 waggaa 4 yasaazinaal wallahi bar wanti isin keessa jirtan kun bar waan silaa dhiiga booyanii haasayanii hangaruu booyuun imimmaan nan qabu malee ni'maa hagana guddatu kana maa itti taphattaa siin jedhu jira bara yoo baattee deemuuni dadhabde gadiin bayi sadaqadhu yaaki rakkataan meeqatamtu jira baadiyaa kana keessa sigale yoo ammootiyyuu amma keessattu zabana kana wanti balaa kana hundaaf nu saaxile dhiiruma ima beeyna garuu kana ima beeyna rakkoma dhiiraati dhiirri zabana kana dhiirri durii amma yoo duroo araadaa fiit yellem jedha amaarri yeroo makmaaku yoo ahun araadaa qiit yellem jedha maal jechuudha beeta yoo duroo araadaa fiit yellem araadaan durii inni durii humnaan nyaata jechuudha dubartii tana geettee isii agarraan harma kana babbaafnaan guntuta kana akkana gootee goobarraan silaaluu jammarraan udduu kana akkana godhuu jammarraan hintalti tun geette jedha karama irratti qabee itti masiin gabaagaltu itti masii warraa ugur dhaquu deemtu dhukkeetti kaasa achitti garafamee kunniin hundi isaa caccabaa jechuudha. Ye'aahuun araadaa qiit yellem jechuun ammootu iyyaalli ammaa dhiirri ammaa osomaa iimoof miseenjara kanaan janajjan waan silaa namni zaahira godhu san iimamaaf miseenjara kana keessa waatsaappima kanatti irraa fixa waatsaappima keessa fuudha waatsaappima keessa godha waatsaappima keessa hiika miseenjaruma keessa fuudha miseenjaruma keessa godha miseenjaruma keessa hiika ye'aahuun araadaa qiit yellem jechuu ni dandeenya jechuudha qaraan hudduun kun irraa dhumatee osoo halkanii guyyaa kanuma haasa'u miseenjaruma kanaan osoo kanuma iyyuu surreen irra dhaabattu jechuudha. Ini gale ye'aahuun araadaa qiit yellem jechuu ni dandeenya jechuudha akkanaa kana. Kanaafiyyuu amma yaa obboleewwan keenya isa dhiiraa inni dhiiraa yoo janaajanteetiin fiduu hin feene ati nama ilma namaatti ittiin taphatin yaaki amma hintalti sun tarii jaalala keetii akkas ta'uu dandeetti jaalalli kun beeki fedhiin kun oovarii yoo sitti dhufe si tabalaashessa akka sammuun kee gonkumaa hin hojjenne si godhuu danda'a amma tarii nattiin sun jaalalarraa akkas taate yoo ka jennuun taate ati nama akkasitti maqaa kee waamaa maqaa kee kabajamaa kana waamaa waan leetira 5 san akkasitti ufitti dhiibu harka lamaan duruunfatee biiznillaahi alkariim subhaanahu wa ta'ala ati akkamitti osoo ana akka mataa kiyyaatti wallaahi osoo addunyaa kanarraa dubartiin dhabame meettii san an akkanatti quba kiyyaantu maaliif jennaaniin wallaahi keessattuu namni aqal araka kiyyaa kun naqama garaachattaree bifa biraatiin nama biraa ta'ee dhalata wallahi dhugaa isiniin jedhan sigale yoo amma tarii viidiyoo keessaniin arguun dhabuu dandeettan isin qaqal'aan akkanaa kun bifa yoo achirraa as madaaltu jechuudha ka as madaaltee yoo laaltu achumaan itti tartee nama biraa taatee deebuutuu si mala jechuudha. Amma an amma shamarran kenna serious amma
waan dhugaatti isinitti himachuudha. Qoosaan qoosaadha. Obboleewwan kiyya kashamara. Namni hin janaajanne hin jiru. Namni hundi isaa warri biyya Arabaa kana keessatti biyya keessa bultii ijaarate zabana kana waluma janaajaneetumaan wal fuudha. Waluma janaajaneetumaan wal xabbasachuudha yoo jaalalleellee taate. Maaliif jennaan akka durii haadhaaf abbaa kee bira hin jirtu ka fuudhuu barbaadu abbaa ofiititti himee abbaan isaa jaarsa isaatti himee jaarsi ardaa warraatitti himee akkasitti wal hin fuudhan zabana ammaa kana. Zabana ammaa kana miseenjarumaa wal fuuta miseenjarumaa wal hiita. Kun teknooloojii ta'uu danda'a rakkoo hin qabu. Kun janaajanaadha. Janaajanaan jarana tartiiba qaba. Wallaahi kun ana akka kiyyatti viidiyoon akkanaa kun beeki amma kun istarii isiniif tokko ta'uu danda'a. Tokko ta'uu malee osoo miseenjarri afaan qabaatii ka dubbatu taate miseenjarri nama hundaatu haasayaa beeki. Sigalee osoo waan afaan qabu taate miseenjarri amma nama 200 laalu jiru kana hundaayyuu waan haasa'u qabachuudha. Kanaafuu yaa obboleewwan kiyya amma ka shamarranii hedduminaan warri na daawwatu jirtamuun shamarranii ni beekna waan taateef serious. Janaajana namni waluma janaajana waluma jaalata. Kuma tokko janaajantee tokkocha heerumta malee ka janaajantee amma mu'aazeen ati mu'aaziyyee jettee ati allaan dileetira 5 kana ufit dhiibdu kun sin fuudhu ta'uu danda'a. Ati garuun jaalala isaa irraa kana ta'uu dandeettaami. 50 janaajananii tokkocha heeruman yaa jamaa billaa alaykum bara tarellee kanuma isin haasofna baranallee kanuma haasofna maali bannaati jaarraa 22ffaa keessa jirra bara. 50 janaajantee tokkocha heerumta waan taateef likkitti janaajana likkitti warwaadhu jaalalallee likkitti uf qabsiisi. Yoo kanarraan oovarii kasit dhufu taate ruuza gaddiqqeessi nyaadhu guyyaa tokko akkanumatti beela of oolcha akkanuma rabbiif jecha soomi yoo muslima taate yoo muslima illee hin ta'in akkanumatti jechuun gara makee kana iyyuu beelesi akka hin kaafanne yaa bintal halaal. Warqii guddaa kana ati muka guddaa kana kanatti allaattii guddaa kanatti ooftee cuqqaaluu irra balleessuu irra ati beelaan uf qixaatutu sirra wayyaadhaan amma yoo wandinnatti mikirna wahe akka obboleessa keetiitti wanti an siidhaa jechuudha. Yoo ina gabaabamatti jechuudha. Yoo ina waan akka nam tokkootti janaajanteellee bira dhaquun sitti ulfaate yoo deemtee xabbafachuun sitti ulfaate ruuzuma kana dhiisi guyyama 2-3 ufumaan fedhiin amma akkanatti qullaasi oofu kun mana madaamii keessa afaan hin beene si haasofsiisu kun mu'aaziyyee si jechisiisu kun garuma inni tareen agartu jechuudha ufumaan yaa'ee sirraa dhuma akkuma saamunaa jechuudha. Qama akkanumatti kalaas uf irraanfattu uf dagattu jira jechuudha. Sigalee kana ammootu ati mu'aaziyyee jetteetiin mucaa sin fuuneef ka yookaan inni quba sin qabneef bannaatish mee ufiillee ati ufin agartuudhaan meettiin sun mee ufin agartu. Anuu ka akkanatti jibbe isiin viidiyoo san tarii yeroo san miira keessa jiraachuu dandeetti erga miira san keessaa hirribaa kaate erga hirriba sanii kaate irra deebitee laaltee kaatee ergiti mookkam. Mucammaan kun tarii mee amma heddumminaan namni zabana kanaa ijoollee qaqal'oo heddummaata. Mucaan qal'aan kun qaama kiyya kana guddatu kana arge onnee kamiin na bira dhufa. Way keessatti hawaa jedheen sodaatu. Laazim darbi mataa kana qonti sirra kaayee akka itti yaadduuf nan sodaatu osoo jaalaluma isaatiif iyyuu akkana ta'aa jiraatte. Anamma akka mataa kiyyaatti namni an jaaladhu yoo viidiyoo akkasii yoo naa erge namni kun intee boolla kana da'u kana itti taree maaltu keessaa na baasa jedheetii yaada jechuudha. Nafsee kiyya barbaada waan taateef hin hafa. Ati amma osoo nama yaadu taate jalqaba irratti miira keessa yoo jiraatte erga miira san keessaa dammayxee ufii keetii irra deebitee ilaalta. Waan akkana nama jubbisiisu kana nama ganu sanuus na fuudha jetteetiin abdattu nama luka kiyya ol qaba jetteetiin abdattu akkamittiin kana argee akkamittiin na bira dhufa. Na sodaataa jettee ufii keetii yutiinki godhuu qabdaa barati ufumaa keetii rabbi isinit cufe malee yaa kaddaamochi yoo namni waa isin hin jedhu koomantii jala deemtanii nama abaartanii warri amma jala deemee gowwaa jiru kun hundi isaatu ufiillee beeki shayxaana jechuudha.
nama shayxaana qabu bira teettee yoo ati ayatul kursiyyiitti qaraate hin nyaata keessa deddeemachuudha. Namni nagaha ta'uu isaa uf beeka. Nu amma meeshaa qoranneetiin addaan isin baafnu hin qabnu. Namni kun hintalli tun hintala nagaati, hintalli tun hintala gaariidha. Jinni kanu jenneetiin meeshaa addaan isin baafnu hin qabnu waan taateef nu ka gorsa kennunullee waluma qabnee gorsa isinii kennina, ka arrabsinullee waluma qabnee isin arrabsina. Keessatti abbaan nagayaa uf beeka waan ta'eef jechuudha. Namni nagaha ta'uu uf beeku yoo namni waan fedhe jedheen nagaa ta'uu isaa uf beeka waan taateef koomantii jala deemee namatti hin haqqisu. Ammootiyyuu warra siigalee halkan kana akkana miseenjara kana keessaa wayataa bulutu yoo ati dhimma kana haasoftu galteemi. Amma fakkeenyaaf warri jinnii qabu, namni jinnii qabu yoo ati bira teetteetiin ayatul kursiyyii kana qul a'uuzu birabbinnaasin kana itti qaraate jechuudha. Suuratul jinnii yoo ati itti qaraate hin nyaata jechuudha, keessa deddeemee nyaata. Namni ammootu madaa akkanaa kana qabu, namni viidiyoo baangaalii biraa qabu, viidiyoon isaa ala jiru, ka ganama yoo dachiin bariitu Suudaanii bira dhaqu, halkanii guyyaa baangaalii jala bulu kunni yoo ati dhimma akkanaa kana haasoftu hin nyaata si jala deemeetiin waan garaa qabu sitti gadhiisa. Please an ammas taanaaniin isin gorsaa jira malee awwaa takka isiniin jedhaan jiru. Yoo si ta'e fudhachuu yoo sin taane ammootu deemuudha jechuudha. Bilookii waliin bitatte moo akkam yoo biloo kana goote andantaa sirraa qabu. Dhageeffadhu ammaan sitti himan habiibti. Dhiira kana hundayyuu janaajjantee itti heerumta, namni hundinuu akkasuma janaajjanee fuudha. Hin janaajjanii siin jedhaa hin jirru. Hin kaafatiin siin jedhaa hin jirru. Likkitti janaajjanadhuu siin jedhaa jirra yaa habiibti. Bara dhufaa dabraa nu dhimma viidiyoo keessanii haasa'uu jibbine yaa aki. Dhimma viidiyoo keessanii bara dhufaa darba yookiin kaarotiin akkasitti dhukkee ofirraa kaaftan. Anni imama kana maa irraa wallaaltan jedhaa bara. Harreen daa'ima baachuu malee mi'a daa'imaa hin beektu jedha Oromoon beektaa. Wallahi harreen baachuu malee daa'ima maalummaa isaa hin beektudha. Isin amma waan hin beekneef jechuudha si jibbisiisee tarii yoo takkaayyuuf jala gallaaltee hin agarre ta'uu dandeetta. Amma warri akkana godhu kun warra uf hin beekne maal ta'uu isaatu warra uf hin beekne osoo uf beekte akkana uf hin gootu. Yaa akii miskiina meeqatuyyuu bar halkanii guyyaa yaa rabbii kiyya guyyaa takkaaf sa'aati moo'itiif lukasan jidduuna seensina qoomi jedhee nama rabbiin kadhatu jira. Ati ammootuyyuu zabana silaa uf qaalessuu qabdutti akka waan ilmi namaa lafarraa dhabame osoo miskiinni meeqa baadiyyaa du'aa jiru. Yoo Oromoo dhabde osoo Suudaaniin meeqa jiruyyuu silaa baangalii dur afaan wal beekan. Kakanaa silaa gabbaafteetiin ofirraa sadaqachuu qabdu ati mana keessa ol deebite sibiila yaa akii ishfiiq anti ati namaa miti. Hay ufillee dhaabadhuuf laalikaa yaa akii atillee rabbiin sammuu kana wanti si kenneef akka ati itti yaadduufi ati namaa miti. Ka akka waan inshaallah maaboo qaama keetii miti qaama nama biraati jechuudha. Kana biraa silaa sin dhukkubuumi qaama nama biraa yoo akkasitti sinaa namni duruunfatee akkasitti duranti. Wallahi amma rabbi sinaa qajeelchu. Wallahi awwaan isin hin jedhu qabu. Rabbi sinaa qajeelchu. Dhiira kenna maraataa kenna ka dubartii viidiyoo qullaa uf waraabinaa ergi jedhuun illee rabbi haa qajeelchu. Inni illee maraatama. Dubartii teenna maraattu taa inshaallah viidiyoo qullaa uf waraabdee dhiiratti ergitullee rabbi haa qajeelchu. Isaan hundinuu maraattota. Wallahi hundinuu maraataaf maraattuma walga'e. Qaama rabbiin akkanatti ol fageesseetiin rabbi bara boo kallacharra uumuu wallaallee warra. Harkarra si uumuu wallaallee bar bakka addunyaan hundi si arguu danda'u. Miilarra si uumuu hin dandeenye hin wallaallee rabbi bakka addunyaan hundi si arguu danda'u. Waan rabbiin akkana ol fageessee lukasannii lamaan jiddutti ol ruuqe ati yoo salphamatti teetteetiin gabbaaftu ay dabbiraachi minde dhiqqishmoo isitti hin dhagaamu bannaatis waan akkana fagoo jiru kan. Rabbu wayiifuu akkasitti akka ati luka walitti yoo uffata iyyuu dhabde luka lamaa walitti hin qabattee sattarattuuf achitti uume. Ufiillee yaadaa ufiillee bannaa taachuu yaadaame. Yoo uffata ittiin sattarattu iyyuu dhabde luka lamaa yoo walitti qabatte sattaratte jedhama. Waan rabbiin achi ol fageessee uume san ati amma gabaabsiteetumaan
bara dhufaa darbaa yoo homa kanaan mataa nu dhukkubsitan tinnish ay dabbiraachuu minde maaf hin yaanne safuu jedhu siif safuullee qilee haa kaani bayya jala safuu jedhu safuma kanatu dhimmuma safuu warruma safuu jedhu kanatu biyya balleesseemi warruma safuu jedhu kana biyya balleesseera mee amma maaltu safuu godhe ka isiin uf waraabuun safuun ta'in ka haati uf waraabde safuun godhin ka abbaan irraa waraabe safuun ta'in ka poosti nutti godhe ka safuun ta'in an irraa dubbachuun maaltu safuu godhe naal abuuk yoo isin ta'in bayi amma yaa jamaa kenna amma warra koomantii dhiisa yaa shamarran kenna yaadaa ofiillee waan rabbiin akkana ol fageessee kaaye kana ati gabbaafteetiin yoo bannaa taachoo wallaahi laziim an dhugaa rabbii na dhagaamaa wallaahi akka nam tokkotti bara tare amma bara tare jechuudha jaarraa 21ffaa tare san keessa kiyaara gogeessaan akkasitti mi Facebook kana baxaabaxanii irraa haasayaa dhaqanii sunillee barri sunillee ni tare achirraa osoo hagamuun turin kakaarotii tokkollee dhufe sunillee ni tare amma ammoo deemee gara sibiilatti tare jechuudha amma gara nafsee keessanuu balleessuutti deemaa jirtan ara bannaa taachuu yoo kaafattan viidiyoo ofi waraabin amma an dhugaa jiru sitti maami namni nyaatee dhugu isinii amma halkanii guyyaa ruuz balukkuu nyaateetiin asiirra irra dhugu kanaa miti warra Itoophiyaa ka daabboo nyaateetiin bishaan irra dhugu sunu akkanatti kaafatee qullaa deemaa jira zabanni zabanul aakir amma nu dubartii ruuza nyaatte ganama ruuza nyaatte galgala hambaangar nyaatte guyyaa xibsii nyaatte oovarii itti dhufeetiin akkana godhattu kanaan nu hin janaajjaninii viidiyoo of waraabin jechuun hin dandeenyu adabadhuu taa'u jechuun hin dandeenyu akka obboleessa keessaniititti anamma wanti isiniin jedhu yoo soomuu dadhabdan yoo kaafattan waan feetellee of godhi ati sibiilaanillee inshaallah maarashaa lafa qotan saniinillee of qoti garuu viidiyoo of waraabin jawaala yoo miirri kee yoo haga viidiyoo waraabdutti mataan kasin shaqqalle taate jawaala mana biraatitti dhiifadhu waan fixadhu achi boodatti deebi sokondi mashan daqiiqa majaa akkanaafi malee achi booda mataan keetu si shaqqalaachuudha yeroo achi booda tarteette bara nama akka obboleessa keessaniititti isin himu jiraachuudha bara dhufaaf darbaa ofi waraabinaati fedhii keessan kaamiraa irraa fagaadha waan feetan uf godha waan isin duubaati waan taateef dhiirri waan ijaan hin argin akkanumatti dhiigumaan nyaatee haa jiraatu jechuudha yoo ammootu ijaan argaa amma viidiyoo san argaati isii miti gonkumaa dhalama homa jedhamu yusi jibbisiisa jechuudha jaarsaaf jaartii wal hiikutti jiran jechuudha dubbiin dubbii lubbuuti sihii nagahaatiin namni sihii badii qabuun namni nagahaatis itti abaarama ka bultii qabu bultiin diiggama jechuudha kanaafuu ati wanti godhuun sirra jiraatu kaamiraa irraa fagaadhuuti waan taatu ta'ii achi booda gara janaa keetii haga heerumtitti heerum yookiin kanarraa kan hafe heerum yeroo dhiirri isin gaafatu kabajaadhaan isin fuudhuuf isin janaajjan kaayyoo qabna jettan bar warruma kaayyoo qabna jedhu kanatu akkanatti biyya kana balleesse uummatallee balleesse yoo ati amma kama akkanatti inshaallahu ta'ala leelii rabbiitiin sa'aatii silaa namni sunnateenii salaatee waaqatti ol booyuun miseenjara keessaa warwaattu kana yoo ati itti dhayxe habiibtiitiyya si jaaladha si fudhattuun ani kaayyoo qaba kaayyoo manaaf bahee qaba kaayyoo kiyya hin irraanfannetti kaayyoon kee qilee si haa kaayu biyyee nyaadhooti kaayyoon kee akkanatti sibiilaan uf godhuudha ufirraa namni si dhufee si kadhannaan ufirraa heerumi ka kanarraa hafi ammootu hin heerumtu taanaaniin soomi hin soomtu taanaan viidiyoon itti waraabin amma booda jechuudha kun amma carraa isa dhumaate jechuudha amma booda dhalaan viidiyoon dhalaa wayii feesbuuka kana gubbaa ol baanan kalaas kun amma isa dhumaate jechuudha kana booda wanti dhufullee hin jiru dhumaate na fakkaataan kalaas amma booda yoo kammaan maarashaa dhufe malee amma booda viidiyoon bifa inni dhufuun hin jiru dhumatee jira namni waan silaa ta'amu hundaa ta'e lafarraa fixe wanti ta'amu amma booda hin jiru isinii galee
kana isinin jedha obboleewwan kiyya rabbis naa qajeelchu dhiirota kennallee rabbis naa qajeelchu dhiirumatu dubbii kana hundayyuu akkana balleesseem dhiironni kennallee anamma wanti an isinii dhaamu yoo janaajjantan bannaa taachoo dubartiin tun garaa laafti simatu godhi jedheeni gooti malee osoo ati akkana ta'i anaa akkana ta'i yoo akkana naan ta'in nan jaalattu jedhuu ni baatte isiin fedha isiitiin uf waraabdee ittiin ergitu hin saalfatti simatu ufii keetii kadhata erga kadhattee waraabdee si ergite nama biraatittiin ergin bannaat amma si kadhaan amma akka nam tokkooti jechuudha wallahi naa ergi jetteeniimi si ergite ufumaa keetii laali waan isi waan ergi jetteef san wayiifuu ergi jetteeniimi waan silaa irraa ergatteef san godhi yoo dhimmooyitiif itti hajamtee naa ergi jetteen dhimma silaa itti qabdu san ufumaa keetii itti bahadhu malee namatti hin ergin nama saahiba kee maa insha Allahu ta'ala kanabsee wal baaftan maan taane namatti hin ergini isiin wayiifuu si ergitee bannaa warqii isii ka rabbiin akkanatti ol fageessee uume kana kaayaa guddaa san keessaa gaffuutee akkana si ergite waan taateef ati amma kopha makee laaliiti yoo ittiin doorsisuu hedaattillee yoo ittiin mana kiraa kafalachuu hedaattillee amma viidiyoo dur namni kan wal waraabu biyya dalagaan hin jirre biyyoota akka Masrii biyyoota akka Yamanii kanniin biyyoota dalagaan hin jirre kana manfuuhaa kana jechuudha kanniin keessa taa'ee waan dalagaan hin jirreef viidiyoo naa ergi jedheeni kakkadhatee yoo isiin ergiteef achi booda sanumaan mana kiraa kafalata namni dur jechuudha amma ammootu zabana kana yoo isiin itti ergite inni asii fuudhee saahiba isa jaalatu erga saahibni isaa saahiba isaati erga saahibni isaa saahiba isaati erga gaafa kaanii feesbuuka gubbaa dhufaa asirraa maqaa isiitiin feesbuukni guutuun bada jechuudha kanaafuu dhiironni kenna viidiyoo dhalaa hin kadhatinaa yoo kadhattan ammootuyyuu kopha makee laali bas ana ammootu akka nam tokkotti wanti isiniin jedhu yoo fidachuu hin barbaanne yoo janaajjante yoo jaalatte ijaazaa buufadhu isiin kaafattee jirti waan taateef erga kaafatteeti akkasitti qubaan wallahi kaarotiin kiyaaraan amma ammootu zabana kana sibiilaan allaandiin akkasuma godhuu irra kaati uf bira fiddee yoo feete jilbiibbiin yoo feete dhaabdee waan feete gootu santu irra wayyaadha sigalee isiin tun taati ati amma tarii yeroo sanitti viidiyoo uf waraabinaa ergi qubaan akkana uf godhinaa ergi jechuu ni dandeettaa gaafa sibira dhuftellee jaartii teetii fi sibiraa gabbaatii akkanuma of gooti isiin kanaaf ufiillee hubadhaa ijoolleen dhiiraallee gogoominaa bannaa taaju wallahi lazim isiin gaafa sitti heerumtellee ati uma takka godhuuf hin dandeettu fedhiin kee kun insha Allahu ta'ala so itni 24 sa'a ka irra teetu taate uma takka godhuuf kana ufiillee baradhaa sigale boodallee siif kiyaarri walumatti jechuudha warri amma kiyaaraan uf godhaa viidiyoo waraabaa naa ergi jetteeni kadhattu kun gaafa fuutellee gaafa jaartii kee taatellee siif kiyaarri waluma qixa fuutan akkasitti si haa galu kanan isiniin jedha rabbi isin haa qajeelchu hunda keessaniyyuu ka dhiiraallee ka dubartiillee wanti goon hin jiru namni ittillee hime abaareellee arrabseellee amma kalaas yoo amma booda viidiyoon wayiillee ol bahee callisaniitumaan imalaaluudha malee amma booda wanti isinii goonu tokko hin jiru atu yoo nawaa of biraa qabda maal qaba rahmata rabbi malee an kun akkanatti miskiin akka kiyyaa kun baadiyaa keessa taa'ee yaa rabbi guyyama takkaaf dhalaa bira na ciibsi na ajjeesi jedhee kana isiin gammoota akkanatti itti taphatti warqii guddaa kana barra yaaki hadiisni akka jedhanitti ni'maalee jaannata keessa jiru keessaa kan addunyaa gubbaa jiru ka amma ati ni'maa isaa irraa wallaaltee akkanatti muka gogeessaan of gootu kana jedhan rabbiin dhuguma wanti addunyaa kana gubbaa uumamteefi akka dhiironni mi'aa san dhandhamee laalee ahaa jaannata keessa adaa waan akkanaatu jira jaannatni kun adaa ka gubbarraa kun ka akkana mi'aawu ka achi keessaa akka miree jedhee akka inni kayrii dalagatee gara jaannataa deemuuf uumame akka jedhanitti yor hadiisa tokko keessa akkas jedhan amma hedduun keessan gaafa sheekonni bakka san karaa isaan hin ooltan amma warra amma koomantii jalaa kunniin gaafa sheekonni bakka san karaa isaan isin hin ooltan isin galee yookiin ala jiraachuu dandeessan an akka dhagayetti jechuudha ni'maa jaannata keessa jiru keessa kan dirree addunyaa kana gubbaa jiru amma isin ni'maa isaa irraa wallaaltanii akkana gootan
kanan isinin jala amma yeroo gaarii qabaadha hundi keessanuu guddaa tokko isin jaaladha guddaa tokko isin kabaja waan isin goonu hin qabnu kaabboleewwan kiyya shamarran keenna amma kana caala kaayoo isinillee arrabsuun yoo nu isin arrabsinu shamarran haadha keessanii maaliyyoo keessanii intala keessanii dubartii teessanii jaartii teessanii jedhama yoo nu ammootu akkanatti gad isin dhiifnu isin kun saroo ofirraa fuutanii of balleessitanii amma wantummaan biraatu haa taa'u nafsee teessanuu of balleessitanii of ajjeesu jirtanii biyya arabaati biyyi jirtu amma keessattuu warri su'uudii jiru kun fa'a amma intalti sun sari yoo su'uudii jiraatte allaandi sun akkasiin gara taree kaduutu taate biyya kanatti qarbiin itti awwaalamtu hin bitamti sanuu yoo nama as keessaa qabaatte miiliyoona tokko hin bitamte jechuudha bakkuma awwaalchaattu hin argattu jechuudha amma ati nafsee teellee du'a seenaa hin qabne of ajjeeftee kaatee akkan awwaalamnillee of dhoggitaarta jechuudha biyya keetti galtee yoo duute irra si wayyaadha bannaa taachoo biyya kanatti wal awwaaluulleen hin jiru rakkoon bar maal taate beektaa wallaahi lazim an osoo kiyya baangaali masanii kennutu irra isinii wayyaadha baangaali amma namni isiniin arrabsaami shamarran ta'enna baangaali jala qabatti suudaanii jala qabatti minaamin isiniin jedha santu irra wayyaadha akkanarra maaliif jennaan nafsee teetiif hin dhabdu ati nafsee teetiif dhima jiraatta maqas si bada malee nafsee teetiin ni jiraatta dhiironni illee intala baangaaliin ijaazaa buufatisa yoo jedheen ijaazaa buufate waan taateef namichi keessatti hin ganne dhiifama godhee si fuudhuu danda'a ammootu akkanatti ijaan argaa viidiyoo kana ijaan argaa viidiyoo akkanaa kana laalaa namni si fuudhu yoo tarii karabbiin rahmatullah alayka onnee isaa keessa waa kaa'e malee yoo zarii warra sheekana Huseen taate malee namni si fuudhu hin jiru kanan isin hin jedhame amma yaada isinirraa fuudhumin dubartii irra mee shamarran irra silaa shamarran hundi akkanaa miti shamarran hundi akkanaa miti maqaman nu bada jedha warri halkan yoo sa'aatiin achi deemu seen jara kana keessa warwaatu mee amma yaada keessan isinirraa fuudha laakamsa tokko warra isaanii namni seenuu barbaaddan yaada isinirraa fuudha ijoolleen shamarranii qofa jechuudha warri dhimma kana balaaleffachuu edda Mahammadu tokko janaajjine akkas godha Mahammadu illee maa doorsiftanii kun nurraa muran jedha bar rakkoon maal ta'e beektaa balaa ofumaa ofit dhaltanii wallaahi qubni abbaan uf kaa'een ajaa'u jedha Oromoo ufumaa keessaniif gootan waa hundumayyuu waan isinii godhuun qabuun amma Mahammadoon yoo birra dhayne nurraa murteedha sodaate waan silaa godhan inni miseenjaruma keessa godhaa jira mushkila haadha mushkila keessattuu amma warri su'uudii kun yoo ijaazaa deeme shorta qaba waan taateef asuma keessatti yoo miseenjaruma keessatti waan silaa godhan godhee irraa fixee achuma keessatti hiika gurbaa dhalaa hunda walitti hin qabini deem tamboo meeshaa isinii ilaallu qabna moore kaddaan isin baa namni nagaa ta'uu isaa of beeka waan taateef haajii deebisi obboleessa ka nagaa ta'uuf beeka waan taateef yoo nusan addaan isin baasuu hin dandeenyu rabbitu isin beeka hagamna keessaniitiin isinillee feega amma keessattuu bannaati yeroo ramadaanaati waan keerii haasawutu irra wayyaadha ajandaan kanillee asumatti nurraa goola bahu jirra burlee barii arguuf jirta akkami laakumsa tokko tuqa barreessaa laakumsa tokko namni yaada qabdan qofa jechuudha mushkilaa amma mee akkamumatti namni amma akkamumatti ruhima maaliin wallaahi ruhima maaliin hintaluma san fuudhaan kanan na yaachisu jira ijoolleen Oromoo tarii namni hintala san beeta yoo jiraatan ol bayiiti amma takka maqaan si badee ol bayii mucaasanillee saaxileedhaani amma giddimaa jara lamaan waliif fuuna malee safaaxaan tokko du'ee tokko nyaatu hin jiru wallaahi tarii yoo akka tasaa as jala jiraattee kana dhageettu taate ol bayiiti amma takka maqaan si badee mucaasanillee saaxilii gubbarraan itti dhaabi isatu akkana na godhe kunoo mu'aazeen ka miila kaan intala kororoksii obaayisanii moo kam isa silaa mu'aazeen kun ana naan galle yoo isa taate
Kamiila kaan intala kororoksii obaasee yoo taate sun nafsee namaatti taphatuu nama barate hidhaa waggaa 36 lafa jalatti hidhamutu irra jira jechuudha yoo isa taate. Warri maqaa Mu'aazee kun sanyii dhala Oromootiif hin taane wallahi. Kun miila kaan kororoksii obaasee intala kunoo qarqara du'aa geessee deebise. Kun ammootu yoo amma qorqoorroo nyaachisu ay dabbiraachu min deebannaati. Yoo dhugaa mucaan kun kanama tokkochuu taate na galchu meesi galcha ergadhu. Haga ammaatti dhiirumatu laakumsa tokkotu qabarreessaara malee haga ammaa dubartiin barreessaa hin jirtan. Yaada keessan kennadhaa dhimma wayiitu akkana nu godhaa nu waaniif akkana taana malee waan biraatii miti jettanii yaada keessan waan garaa keessan jiru kennattan. Isin galee. Ijoolleen shamarranii dhiiraa miti dhiirri hin barreessinaan isin hin galchu. Boona akkam jirta hayyaa keetti habiibi baga jiraatte. Ijoolleen shamarranii laakumsa tokko barreessaa yaa akki garamii isin qabanna sila bakka hundattuu isin hin dandeenyu. Yaada qaba jirra bullee barii argu. Ati dhiira moo dhala? Dhiira moo dhalaati? Mu'aaz seera dhiyaatu qaba. Osoo siifuu ijaazaa buute. Waan biraati miti ati osoo anaaf ijaazaa buute rabbiin biraa iyyuu yoo waan biraatu dhabde jechuudha. Galata meeqa argatti? Ambar kanaaf isin beeytanii isinin jedhaa. Kaseen kun kamim? Hala. Dhugoota bibi. Shamarran limee ijoolleen shamarranii laatus tokkotu qabannaat. Rakkanne wallaahi billaahi isin wajjiin rakkan. Abdii akkam jirtaa baga jiraatte. Rakkoo hama wallaahi. Na galcheen. Warri Mu'aaz hin beektan dhugaa wallaahi mucaan sun seera dhiyaatuu qaba. Inni sun kamiila kaan meexxii kororoksii obaayisan na fakkaateen akka laalutti. Yeroo kaan meexxii taan kororoksii obaasee qarqara du'aa irraan ga'ee beenal hayaati wal mootii zakaratul mootii kan agartee achi gattuyxee Israa'eliin agartee deebite. Amma ammootiyyuu kunoo yoo qorqoorroon amma qarbiin hima qotamtee jedhe. Isumayyuu amma wanti biraa haa ta'u isumayyuu qabriin ni qotamtiifi bara dhufaa darbaa yoo lubbuu namaatti akka taphatu. Rabbiin haa qajeelchu. Irraa ba'uuf yaada keessa warri yaada qabdan lakkoofsa tokko mee dhaha ijoolleen shamarran jechuudha. Macam isa wala. Amma yeroo gaarii qabaadha hundi keessaniyyuu. Rabbi isin haa qajeelchu. Dhiira kenna Rabbi haa qajeelchu. Dhalaa kenna Rabbi haa qajeelchu. Dhalaan kenna haga humna keessaniitiin ruuza madaamii kana hin nyaatina please. Kubjii goggogaa nyaadhaa yeroo tokko tokko akkanuma beela'u oolchan. Yoo beekamaan yoo ganama nyaattan galgala nyaadhaa. Furmaata jiru isin himaa jechuudha ammaan obboleessa keessanii waan taateef furmaanni jiru. Yoo namni isin gaafate umriin keenya 18 hin jedhina.
umrii kee dhiirri zabana kana silaa umrii iyyuu nama hin gaafatu, dubrummaa nama hin gaafatu, umrii nama hin gaafatu. Kan inni si gaafatu kaayyoo qaba umriin kiyya 18 jinni jaanka dhayi jara amma booda irraa jechuudha. Tafeeti haa taatu sitti dawwallaan heerumu. Yoo kanaa miti jette ruuza arabaa ofirraa gad diqqeessi gaafa kaayyoo kee xumuratte galtee heerumta. Kanaa miti jennaan